beekama ani waaqodha beekama miti. Harragaa dhugaa jiruun dubbadha. Namni baay'een informationii sobaa kanaan dogoggoraa turanii hawaasni kee kana baruu qaba yookiin hawaasni koo kana hordofuu qaba dhalootni kanaan kaka'umsa argachuu qaba waan jettu sanaaf ragaa kan ta'u immoo iddoo kamitti yoo agarsiisee kanan hin beekne har'a isinittan agarsiisa gaafii birrii 500ti kun. Daa'imni tokko maatii isaa biratti hin dhalataa maatiin isaa kunuunsanii barsiisanii nama ga'eessa godhanii sadarkaa tokkoon yeroo ga'anii mana maatii isaa sana keessaatiin ba'aa hojii mataa isaatiin jalqabaa carraama kana keessaa garuu dhiibanii mul'achuudhaa fi gara fuulduraatti dhufuuf immoo waan aadaa hawaasaa eeguu waan safuu hawaasaatti hin buune hojii kennaa isaanii irratti hundaa'e qofa yoo hojjetan hangafoota isaanii yoo kabajan wanta nurraa eegamu yoo goone carraa kanatti sirriitti gargaaramuu dandeenya jedheen yaada.